Shama harka fuunee kabajamtootaa fi maamiltoota hordoftoota chaanaalii Isaaq Ibraahim baga walagarree nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkuma baratame arralee viidiyoo barbaachistu takka isiniif qabadee dhiyaadhe. Viidiyoo tana keessatti haala vooliyuumii bilbila keessanii boost itti gootan inkiriiz yookiin immoo itti dabalattanii dachaadhaan bilbila keessan irratti waan barbaadan audio fi viidiyoo akkasuma muuziqaa adda addaa ani muuziqaa hin fayyadamu yoo barbaadan isin haala sagalee ittiin guddifattan isinitti agarsiisaa. Viidiyoo tana hanga dhumaa daawwadhaa. Namoonni chaanala koof haaraa taatan subscribe gochuun maatii kan koo ta'an isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Hayyan amma calqaba irratti appilikeeshinii tokko isin barbaachisaa. Seetingiis kan sirreeffattan bilbiluma keessan irraa seetingiis sirreeffattan ni jira jechuudha. Amma calqaba appilikeeshinii kana buufachuudhaaf yoo barbaadan teelegiraama kiyyarraa isiniif kaayaa. Teelegiraama kiyyarraa daawunlood godhachuu dandeessu. Teelegiraama kiyya immoo diskiripshin booksii keessatti argattu jechuudha. Achi isiniif kaayaa jira. Iimoon kiyya achi jira. Waasappiin noormaalii wanti hundi achi jira jechuudha. Kanaaf calqaba irratti maal gootanii appilikeeshinii buufachuudhaaf pileestoorii keessan bira ni dhaqxu jechuudha. Pileestoorii keessan ni bantanii achi booda vooliyuum booster jettanii as biratti ni barreessitu jechuudha. Vooliyuum booster hedduutu jira. Kan feekii jechuu hedduun isaanii feekiidha. Booster haala kanaan barreessitanii achi booda hammattuu keessatti goo deef jettanii barreessitan jechuudha. Goo deef haala kanaan ni barreessitanii achi booda sarchi gootanii jechuudha. Sarchi kana ni tuqxanii kunoo isinii fidee jira jechuudha. As biratti isinii fida appilikeeshinii kana kunoo dhufee as biratti jechuudha. Ani daawunlood godhee waan qabuufi appilikeeshinichi isa kana fakkaata jechuudha. Kunoo aayikaniin isaa akkuma argitan kana bifa diimaa gara daalachaatti dabu kana aayikanii kana laaltanii buufattanii namoota miiliyoona 10 daawunlood godhee itti fayyadamu APP kana jechuudha. As biratti akkuma argitan 10 million downloads jedha. Kunoo as biratti 10 million downloads jedha. Namoonni miiliyoona 10 itti fayyadaman waan baay'ee murteessaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu erga buufattan ammas keessaa baatanii appilikeeshinicha keessan bira ni dhaqxu jechuudha. Appilikeeshinichi calqaballee isinitti himeera isa kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshiniin sun isa kana isa san banuun dura calqaba seetingii bilbila keessanii ni bantan jechuudha. Seetingii dhuma bilbila keessanii ni bantanii achi booda iddoo sarchii kanatti iddoo kanatti jechuudha. Iddoo nama tuqaaru kanatti sarchii kanatti saawund jettanii katabdu. Saawund achi booda sarchi gootan jechuudha. Erga bifa kanaan saawund jettanii barreessitanii sarchi gootu jechuudha. Isiniif dhufa kunoo isiniif fidee jira. Amma akkana gara gadii kana gadi deemtanii system sound ka jedhu kana tuqxan jechuudha. Yeroo tokko haala kanaan tuqxanii achi booda gara gadii kanatti isa kana tuqxan jechuudha. System sound isa kana filattu jechuudha. Kunoo endongorina system sound kana ni filattu. Achi booda kilik gootanii bantu jechuudha. Yoo bantan haala kanaan isinii fida. Amma gara gadii kanatti sound quality and effect ka jedhu isinii dhufa naannoo gara dhumaa kanatti isa san kilik gootanii bantan jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Amma filannoowwan as jiru kana tokko tokkoon ni ilaaltu jechuudha. Kunoo as biratti isa kanaa fi isa kana waa lamatu jira. As birallee waan tokko jira filannoo qaba. As bira filannoo 5 fi 6 isinii fida. Kanaafuu amma isin isa jalqabaa kana ni tuqxu jechuudha. Isa kana kilik gootanii bantu. Achi booda filannoowwan isinii fida. Filannoo kana keessa kamirra kaayattanii normaal ka jedhu kana filattan jechuudha. Bilbila keessa yeroo baay'ee normaal irra ta'uu dhabu waan ta'uuf normaal isan filattan jechuudha. Achi booda dubatti deebitanii iddoo advanced jedhu kana kunoo iddoo kanatti kilik gootanii bantan jechuudha. Advanced kilik yoo gootan haala kanaan erga isinii fide amma isin isa basic jedhu kana isa kana jechuudha advanced ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kilik gootanii gara advanced deebitanii
amma advanced nuu deebi'ee jira jechuudha. Amma duubatti deebitanii appilikeeshinicha bira dhaqxu jechuudha. Appilikeeshinichi sun isa kana. Amma mee waan isin ajaa'ibsiisu sagalee dachaadhaan akkanaaf dabaluu bilbila kan koo keessatti viidiyoo yookiin audio tokko banee isinitti agarsiisa. Mee bilbila kiyya keessa audio keessa seenee isinitti haa agarsiisu. Yeroo tokko audio ni banaa faayilii kiyya keessa seenee achi booda audio hedduu as biratti naa dhufee jira kunoo. Audio ka'edhu kana filadhee jechuudha. Mee isinitti agarsiisa. Haala kanaan baneera. Achi booda mee gara jalaa kanatti waan tokko filadhee isinitti argisiisa. Amma audio kana banee jira jechuudha. Audio kana mee amma yeroo tokko haa banu. Nin banaa yeroo tokko. Sagalee amma agartan kana jechuudha. Vooliyuumii amma dhageeffachaa jirtan kana mee gubbaa kanatti sagalee dabalee isinitti agarsiisa. Kunoo sagalee akkuma argitan sagalee dhageeffachuu jirtanii mee fakkeenyaaf kunoo. Utuu taatee jirtu bu'uusaan duratti warra dagataarraa mul'ate ifatti. Sagalee hanga dhumaa banee isinitti agarsiisa. Hanga dhumaa dhaggeeffadha hanga dhumaa. Khitaamuun nabiyyiin caaltuu zabanarraa ganda ulfeeffamaa makkaa ummal quraa lugaa colleen ibsaa waa hunda gararraa waan darbe dubbatu. Amma sagalee hanga dhumaa kana bane appilikeeshinii boostarii sana yoo itti dabale sagalee amma dhageeffattan kana dachaan hagam akka isinii dabalu waliin dhageeffanna jechuudha. Sagalee dachaan akka isinii dabalu waliin dhageeffanna. Amma maal gootanii gubbaarra gaddeeffattanii boostar ka jedhu kun gubbaarratti isinii dhufu kunoo as biratti jechuudha. Boostariin kun oofii ta'eera. Amma sagalee boostarii kana akkana sochoostanii itti dabaltu jechuudha. Akkana ooftanii mee fakkeenyaaf parsantii 30 parsantii 100 miti mee 30 irra godhee isinii dhageessisa. Feetu yookaan maanaan isaa kan sirraa dhugatu dhugaa malee sobaa makee hin dubbatu walqixxaa jajuuf waan nawwee hundattu waa dhiqqoon gufatu hin godhatu badii waan alambiyaa kiraamin rushadii. Sagalee amma dhageessaniirtan jechuun parsantii 32 qofa dabalee hangam akkanaaf dabalee jechuudha. Parsantii 32 akka jippaasitti jechuudha sagaleen kan koo kanaaf dabalee. Amma mee boostarii kana parsantii 50 godhee haa dabalume. Parsantii 50 kunoo parsantii 42 parsantii 50 parsantii 45 jechuudha. Amma haa banume. وعلى الأنبياء كرام الرشدي رحمة أبو صبي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشدي. Dhaggeeffataniirtu jechuudha sagalee amma maybe wal fakkaataadhuma isiniif fakkaachuu danda'a. Wallahi baay'ee tokko sagaleensaa ol kahaadha jechuudha. Baay'ee tokko bilbila barbaadan sagalee isaa hedduu isiniif guddisa jechuudha. Cheef gootanii mirkaneeffachuu dandeessanii kun waan shakkii tokko hin qabne jechuudha. Namoota miiliyoona 10 appilikeeshinii kana kan fayyadaman jechuudha. Parsantii 100 kaa'uu dandeessanii barbaadan bilbilli keessan akka barbaadetti isiniif sagalee gaarii kwaalitii gaariin isiniif dubbata jechuudha. Mee viidiyoo banee isinitti agarsiisu normaalii viidiyoo tokko banee isinitti agarsiisa. Mee amma viidiyoo kana sagalee dhibban dabalee isinitti agarsiisa. Kun gubbaarratti argaa jirtanii sagalee dhibbarra kaa'ee isinitti agarsiisa. Sagalee dhibbarra. Dubartii Islaamaa yaa haadha kabajamtu yaa jaartii kabajamtu ati jaartii dhiiraati ati haadha dhiiraati ati haadha ilmaa. Sagalee kana dhageeffachuu jirtan jechuudha. Sagalee kana dhageeffattan amma immoo boosti godhee itti dabalee isinitti agarsiisa. Sagalee kana boosti godhee isinitti agarsiisa. Amma noormaalima dhageeffadhame yeroo tokko akkanumatti otoo boosti hin godhin osoo appilikeeshinii isaanii fayyadamin dhageeffadhame sakandii 5. Ati haadha hawaasaati. Hadaraa bakka hin taanetti narraan argamin. Amma mee boosti godhee boostarii sanitti dabalee isinitti agarsiisa. Boosti kana jechuudha. Vooliyuum boostarii kana parsantii 34 dabaleera jechuudha. Mee amma haa banu. Bakka rabbiin sirraa jaalatu mul'atu, bakka nabiin kee sirraa gammadu mul'atu, bakka jaarsi kee sirraa gammadu mul'atu, miskiinticha mana taa'u. Haala kanaan appilikeeshinii kanaatti fayyadamaa isiniin jedha. Waan baay'ee gaafa argitan arguun amanuudha. Akkuma jedhamu san baay'ee dinqisiisaadha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Xumureera. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.